ganzaboota Abrish lamaan hageessaniittu ruuttaanii lammata manatti hin deebi'utti jaalalleen isheen sun immoo boossee maraattee erga ruuttaan ulfataateemmaa ani balleesseera soorii ani qaamaan ishee argee mirkaneeffadhee jettee obboleessi immoo zarraaf qaxalee abbaa kootu ani jiru maqaa warra keenya bade qe'ee warra keenya diigamedhe dhufee awwaara kaasee lafa bal'aa seensuniin jedha. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqa ta'u baay'ee jiraattanii bagarra geessanii. Ijoollee tokko komantii naa barreessinaan malee viidiyoo isaanii badaan ani hordofeen hin hojjedhu yeroo hundaa yeroo tokko hojjedhaan isiniin jira. Egaa jaalalleen Abrahaam jechuudha. Baay'ee tokko boossee kana booda nan argitanii jette. Kana booda viidiyoon kun isa dhumaatii na hin argitanii. Ani baay'ee balleesseera. An dura natti hin fakkaanne ture akka ruuttaan ulfataate jechuun isheen wal faana jiraatan jechuu yaaddeeti. Sobadha kan jechaa turte jarri kun akkuma ishee faana duraan isheen jette hojii hojjedhaa diraamaa hojjedhaa jette isuma qofa hojjetanii dhiisu seete kiyaan darbine seete waliin fuune seete sobaa jechaa turte. Amma garuu gaafa darbee gaafa qaamaan ishee argu dhugumatti sirriitti ulfishiyyuu beekamee jira. In mul'ata. Isa booda garuu anis dubartii waanan ta'eefi baay'ee natti dhagahame. Haala kana keessa darbuun ishee yeroo kanatti waan kun ishee mudate jireenya ishee keessatti erga akkas taate kun ishee mudate yeroo isheen akkana maal jedhama gaa mankaraarri akkasii ishee irra ga'u ani baay'een gaddee tokko jette. Lammata immoo maatiin kiyya baay'ee arrabsamanii garmalee arrabsamanii warri kootu arrabsamee baqa harmeen kiyya hin boossee haati kiyya waa'ee kootti bu'aa utoo hin taane kolfuu qabdi turte haati kiyyas hin boossee obbolaan kiyya baay'ee obboleessi kootu tokko immoo baqa dhaaba mana gochuuf iyyuu na barbaada anagayyoo maatii kootu hin galle mana hiriyaa kun jira na dhiifama gaafadhee miidiyaa kanarratti warra kiyyas hunduma dhiifama gaafadhee lammata nan argitanii jette. Yaayyoon yuunivarsiitii ishiitti deebite ta'e xuru garuu nan argitaniin kun maali deebisnee yoo si argine si deebisna moo akkam yeroo baay'ee namni baay'ee nan argitan deddeebi'ee dhufe immoo mul'ata nu doorsiisuudha moo akkami. Innaa kana obboleessi dhufee jechuudha baqa kaf ziqqii godhe xiffiidhaan dha'uudhaaf irraa dhowwu obboleetti isheen tokko ofitti qabdi. Inni kun anjaa gara anjaa kaase akkamitti ati har'asitti mul'ate nu arrabsiisuun kee ani miidiyaarraa nan saalfadhe waan isaan jedhan barreesse waan maatii keenyaan jedhame immaan kun boosseena waa'ee immaan kun ammasitti mul'ateedha immoo har'asitti mul'ate jennaan ani dubbiin kun akkas ta'an seenee as gahan seenee gaafan jalqabe akkuma salphaatti Abrishii akka na amansiisu barbaadeenii kanan jalqabe garuu dubbichi gar malee deemee gara ani yaannetti na harkaa bahee kanaafiyyuu dhiifama gaafachuun amma dhiifama gaafatte maaltu dhufaa jedheen kana booda dhiifama gaafatte maqaa deebi'a moo maaltu deebi'a dhuguma garuu nama cabsanii gaa nama fakkeenyas waan ta'een si cabsanii kaanii dhiifama yoo si gaafatanii deebi'a. Fakkeenyaaf qodaan cabee tokko cabee jennu cabee walitti yoo akkana xagganame yookaan walitti deebisame akka oriijinaalisa duraa hin ta'u yookaan bishaan yaasuu danda'a yookaan waan ta'e ta'uu danda'a yookaan tajaajilas akka duraanii kennuu dhiisuu danda'a. Akkana jechuun dhiifama jechuun akkas baay'ee yeroo baay'ee dhiifamni akkasidha. Amma maal godhure jedhe kanaaf ati barumsa baradhu jedhamnaan sammuun koo barachuu didee sammuun koo barumsa barachuu waan dideefidha jetti. Zaman dubbatiin jedhee natti deebisiin jedhe irraa qabu itti fiigaa ani kan hin jedhe obboleessa akkasiitoo qabdu intaloomtu akkamitti daffarte akkas dhufte reeshi. Obboleessi anjaa giraanjaa akkasii qabaachuun garuu xuruu baay'ee dubartoota hin fayyada malee hin dhiisu. Obboleessi akkas agreesiif ta'e ori'u baqa sodaachisu durbii qabaannan dhugaa jireenyi ishii bareedaa ta'a isa sodaa cur jetti isa sodaa mateessi isa sodaateessi utuu isa sodaa waan hundumaarraa baqattu yaanni iyyuu galaaf booda yeroo yaanni immoo galuufi ofiishii of eegdi jechuudha.
dafteen shawwadamtu daftee illee gowwomsamtu dhugaa dhiira akkasii obboleessa akkasii jabaasa balbalaa wayii qaqqabaachuun murtiidhaan siin murxi no. Egaa kan isaanii kun akkanaan haa raawwatuti. Yaa ulolumaanii lammata miidiyaa sin deebi'uudha isheen dhiifamas gaafatteetti sin hundi keessanuu warri akkanatti haamilee koo cabsitanii na arrabsitanis keessa darbitaniirri maatii koo arrabsitan jettee boossee asii gara Ruuttaan naa dhufu immoo Ruuttaan Abrishii maal jettee gizeensaa darbeeraa sitti barfatee rafdobbi haalii jetteen rafdobbi haal jetteen sitti barfatee erga waan hundumtuu raawwatamee boossaa yerootti na argachuu qabdu yerootti na haasofsiisuu qabdu na haasofsiisne ani immoo amma nagaa barbaada mucaa garaa koo keessa jirullee nagaa barbaada ani yoon dhiphadhe anis jeequmsa kana keessa waan taa'u mucaan kiyyallee nagaa dhabana keessatti fayyummaa isaa eeguu fi waan isaa eeguu baani sirraa fagaadheen jira kanaaf amma nagaa natti dhagahamee jira ani maatii birallee hin dhaqne maatiin kiyya yoon dhaqee sababa kootti jeeqamu sababa kootti dhiphatu jedhee iddoo biraan jira maatii birallee hin jiru iddoo biraan jira viidiyoo kana immoo kan hin dalagu namoonni baay'ee natti bilbiluu eessa deemtiree eessatti dhokattiree fayyummaa ishee akkamiree jedhanii Abeeliinis waan dhiphisaniif jechanii gadi bahee deebii hundumaa deebisaa jira kanaafuu kana booda anamma kana booda waan asitti deebi'u hin qabu hin dhufu sittis barfateera bakka natti baay'ate natti deddeebi'e waan akkasii nan uffisiise yeroo hundumaa waanuma akkasii natti deebi'e waanuma akkasii jireenya koo keessatti deddeebi'a kanaaf ani akkattiin jiraachuu keessattuu waqtii kana immoo yerootti ani kunuunsamu yerootti waan tokko naa godhamu yerootti ani bashannanu malee yerootti waan akkasii narra gahee ani dhiphadhe ani boo'u miti kanaaf Abrishii sitti barfateera already late you are late jetteen jechuudha leetii taateetta waan ta'eef achuma gattaa'ii nasin iyyafatini nasin barbaadini nagaan qaba nagaa kiyya kana san nagaa amana keessa jirtuun garaa koo banee isinitti agarsiise nagaa baay'een qaba itti innaa Ruuttaanis akkasidha akkas jettee jirti jechuudha walumaa galatti hin dhufu mucaa deessee fiddee ufuuf natti fakkaata ta'ee kadhaa baay'eetu ganaa duubarra jira ta'e hin beeknu jaalalleenis gara yuunivarsiitii hin deemte inni abdii qabna kana booda jireenyi tasgabbaannee abdii qabna silaa jaalalleen akka yaada ishiitti waandumaa Ruuttaarra xumuree fixee si dhiiseera Ruuttaadhaan abdii kan inni naa kenne akkasitti ishee faana akka jiraatu garuu yoo ilaaltu Ruuttaan ulfa yoo taatu an dubartiidhaanoo deebi'ee as keessa seenee kee anoo bormaaltu na mudataa jedhee yaadeef isheedhaafi isheenillee dhiifama naafaa guutuu jettee Ruuttaas dhiifama gaafattee odeensii dhiifama gaafattee maatii ishee dhiifama gaafattee bakka siqsiqa jettee boossee ayi carraa koo jettee asii isheen kunis tinittaanee tan gaazexaadha Ruuttaan immoo jiru innaa akkas fakkaata ka mee dhuma isaa mucaa wayinuu fiddee uftitee garaamatti baattee Abrish biratti deebitee miku Abrish immoo abeet deeme suuraa isaanii girgiddaa irratti ungatee akkas ilaala abeet yoom fagaattee ji'a meeqa arga deemte ishee waggaa meeqa arga deemte Ruuttaa arga deemte waggaa meeqa deemee suuraa isa guguddisanii mana keessa kaawwatan sana jala abe akkatti immoo fakkeessuu danda'u gurbaan sun erebeessima hin fakkeessa ammaa inni yoo iddoo kana dhaqes ishee kana fakkeessa yoo ishee kana biraa qeessu bakka iddoo qabattu hin qabdu Abrishiin idduma qabattu hin qabdu luka hin qabu